Man yaara ramuu wal fidnee yennaanuma dhukkube. Naatoo namaaf hin qabani. Otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasa'anii. Yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'allee oduu haaraa addaa ta'e qabannee isiniif dhufneerra. Keessattuu immoo waa'ee mana hidhaatii gadhiisamuu ministeera nageenya duraanii kan ta'an waa'ee obbo Taayyee Danda'aa fi akkamitti gadhiifaman haala kam keessa akka jiranii fi waan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed lakkifamuu Taayyee Danda'aa irratti jedhanii fi waan haati warraa Taayyee Danda'aa BBCtti himan qabannee isiniif dhufneerra. Video yookaan channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii ta'uudhaan video fi oduu wayitawaa yeroodhaan gadhiifnu haala salphaa ta'ee fi yeroodhaan argachuu dandeessanii gara oduu keenya har'aati. Qondaala ministeera nageenya Itoophiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa har'a waaree booda mana hidhaatii gadhiifamuun manatti galuu haati warraa isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo BBCtti himan. Obbo Taayyeen waggaa tokkoof erga mana hidhaa turanii booda roobii muddee 4 bara 2024 wabiidhaan erga gadhiifamanii booda qabamanii mana hidhaatti deebifaman. Bakka itti hidhamanii turan yookaan immoo mana hidhaa Qilinxoodhaa guyyaa kaleessaa bahanii kan turan ta'anis garuu yeroo bahuuf jedhan balbala irratti poolisoota federaalaan fudhatamuu fi har'a ganama waajjira qorannoo yakka federaalaa Meeksikoo jirutti deemanii arguu Aadde Sintaayyoon intervii BBC waliin taasisan irratti himan. Waajjira qorannoo yakka federaalaa jedhamutti ganama deemee ilaaleen ture. Ciree kenninee fi deebine malee wanna biraa waan dhageenye tokkoyyuu hin qabnu jetti haati warraa Taayyee Danda'aa. Erga mana geenyee booda ammoo bilbila birootiin bilbiluun baay'een jira koottaa na fuudhaa jedhe. Sa'aatii 6 irraa mana ga'e amma mana jirra jedhan haati warraa obbo Taayyee Danda'aa. Torbaan kana gaafa wiixataa manni murtii waliigala federaalaatti dhaddachi ijibbaataa obbo Taayyeen wabiidhaan akka gadhiifaman murteessee ture. Garuu sababa dogongora bara xalayaarra tureen roobitti dabarfame. Guyyaa roobis balbaluma mana hidhaarraa hidhattoota mootummaatiin butamanii gara hin beekamne geeffamanii turan. Waggaa tokko dura erga aangoorraa kaafaman booda kan hidhaman miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa himannaa garaagaraa 3 irratti banamee ture. Kunneenis hokkara kakkaasuu fi farreen nageenya deeggaruu akkasumas labsii meeshaa waraana cabsuu kan jedhanidha. Dhimmi isaanis manni murtii olaanaa federaala ramaddii isaatti ilaalamaa erga tureen booda himata meeshaa waraana seeraan ala qabachuu irraa kan hafe kaan irraa bilisa jedhamee guyyaa kaleessaa yookaan immoo roobii akka gadhiifamu manni murtii olaanaa federaalaa mirga wabiitiin akka gadhiifaman labsee ture. Haa ta'u malee obbo Taayyeen kaleessa mana hidhaatii yeroo bahan namoota maaskii uffataniin fudhatamuu Aadde Sintaayyoon yookaan immoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa himanii turan. Kanumaanis obbo Jawaar Mohaammadis guyyaa kaleessaa guyyaa obbo Taayyeen Danda'aa bahee qaamota hin beekamneen butameerraa eegalee sagalee akka ta'aafi ture Feesbuukaa fi miidiyaa garaagaraa irratti argaa turre. Kunoo akkuma argaa jirtan kanas guyyaa har'aatis obbo Taayyee Danda'aatiif baga Taayyee Danda'aa baga Rabbii si baasee hidhaa tana dhumaa si faa godhu abbaa fedhees yoo ta'e nama tokko ajaja mana murtii cabsuun butanii hidhuun dhaabbachuu qaba. Gocha shiftummaa golga mootummaa dahatanii raawwatamu kana dhaabsisuuf lammiin hunduu ofii jecha irratti qabsaa'uu qaba. Taayyee Danda'aa baga Rabbi si baasee hidhaa tana dhumaa si faa godhu abbaa fedhees yoo ta'e nama tokko ajaja mana murtii cabsuun butanii hidhuun dhaabbachuu qaba. Gocha shiftummaa golgaa mootummaa dahatanii raawwatamu kana dhaabsisuuf lammiin hunduu ofii jecha irratti qabsaa'uu qaba jechuun Jawaar Mohaammed guyyaa har'aa Facebook mataa isaa irratti post godhee jira. Akkuma beekamu yeroo Jawaar Mohaammed hidhaa turetti obbo Taayyee Danda'aa hedduu itti qoosaa ture. Arrabsaas xiqqeessaas akka baandaatti isaan himataa ture. Garuu guyyaa har'aa akkuma argaa jirtanitti obbo Jawaar Mohaammed yeroo isaaf sagalee ta'uu fi isaa akka hin sarbamneef yeroo dubbatuuf argaa jirra. Kuni
waan hedduu nama gammachiisuu fi nama toludha. Nutis odeessi keenya har'aas kanuma obbo Taayee Danda'aatiif baga rabbi nagahan si baasee baga maatii keetiin nagaan wal agarte jenna. Namoonni viidiyoo kanaaf yookaan chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'uudhaan oduu wayitawaa ta'ee fi viidiyoo bashannansiisoo barsiisoo ta'e haala salphaa ta'een argachuu ni dandeettan jechuudha. Isinirraa kan eegamu subscribe gootanii maatii chaanala kanaa taatanii nu eeguu qofaa nu yeroo hundaa oduu qabatamaa ta'e odeeffannoo amansiisaa wajjin qabannee yeroo hunda kan isiniif dhiyaannu ta'a. Waan nu dhageeffataniif waan hanga ammaan wajjii turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Nagaatti horaa bulaa.